kahuudhaaf kaka'umsa irra jirtudha. Himmatu shabaab jedhamti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa jedhamtu Haashim Tamaam Mustafaan jedhama. Haashim Tamaam Mustafaa kan jedhamu magaalaa Gimbii keessatti waggaa tokkoof wayi osoo buddeena nyaatin akka duriitii fi harka xuriitti nafan jedhanii hatta gara doktorummaatti hawwiin kan koo baay'ee olaanaadha. محمد رسول الله أشرف العرب والعجم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في أجفتوت يوتيوب channel كينيا يوكايو كيرو باي يوتيوب كنا يرت نهردفتن كن قبي همة الشباب كان جت قبي ريفو يوكايو الكهوداف kaka'umsa irra jirtudha. Himmatu shabaab jedhamti. Himmatu shabaab jechuun kaka'umsa dargaggeessaa yookaayuu dargaggeessi islaamummaa isaa keessatti, amantii isaa keessatti, jireenya hawaasummaa isaa keessatti akkamitti akka jiraachuu qabuu fi akkamitti akka jiraachuun isarra jiru, akkamittiin immoo akka jiraachaa jiru kan nuuf ibsitudha. Qophii keenya kanaan duras waliif ibsaa deemaa jirra. Himmatu shabaab jenneeni inshaallah keessummaa dargaggeessa keenya irraa obboleewwan keenya kan darasummaa keessa turanii fi kan islaamummaa isaan jajjabeessuuf kaan keessaa asitti obboleessi koo tokko argama. Inshaallah maqaa isaatii fi biyya inni irraa dhufe jalqaba irraa hubannee amma qophii keenyatti nu duukaa turtu inshaallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah obboleessa keenya daawwattoota keenyaa fi maqaa keetii fi ammas biyya irraa dhufte nuuf ibsita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوما لفين التلالي قدنا ولا قالت أنا قندالا جرمتو أجتن ألا تكانكو أجي بركم لما أفكرني alqaa kitaaba qara'uudhaaf kan hin deemedha. Achi amma bara 2011 gara xumuraatti ture. Sana booda gara godina keenya magaalaa Gimbii hifzii quraanaatti hin deemee jechuudha. Inna gaafa achi turu hifzii carraa markaza galuu arganne sababa baay'ina uummata sanaatiif magaalaan Gimbii yookaan markazii sun namoota lama qofadha kan inni ana tokko irraa fudhatu. Namoota lamatu na dura darbanii kanaaf an sadaffaan ta'e carraa markaza sana argachuu hin dandeenye. Bakkee taa'een hifzii quraanaa eegalee sana booda waggaa tokkoo fi ji'a akkasittiin bakkee tureen hifzii quraanaa ijoollee markazaa wajjin kan inni haffazaa turedha jechuudha. Maashaallah. Maqaan kan koo Haashim Tamaam Mustafaan jedhama jechuudha. Haashim Tamaam Mustafa. Maashaallah. Haashim Tamaam Mustafaa kan jedhamu magaalaa Gimbii keessatti markaza Fathii kan jedhamutti nama quraana haffazeedha. Haashim Mustafaa waan baay'ee nu yaadachiise maashaallah. Keessaayyuu Haashim Mustafaa wanta nu yaadachiise keessaa markazni biyya keenyaa aanaa irraa nama lama malee fudhachuu hin danda'u. Akkasitti miti nama lama malee fudhachuu hin danda'u. Annama sadaffaa waan hin ta'eef bakkee taa'een qara'ee diinii koo guddifachuu waan irra jiruuf islaamummaa koo eeggachuu waan irra jiruuf bakkee taa'ee qara'u yoo ta'e nan qara'aa jettee bakkee seentee maashaallah. Haashim Mustafaan ganaa yaada gurguddaa nuuf himuuf deemta. Gaaffiin si gaafachuu barbaadu markazitti keessa turte keessatti ustaazonni qaqqaraasisanii fi maqaa isaanii wajjiniin ammas ummata keenya irratti rakkoon akkamii mudachaa akka jiru dargaggeessi biraan eessa akka jiru akkuma naannoo sanaatti nuuf ibsita inshaallah. Bismillah. Maqaan ustaazii kan kootii Sheek Muhammad Ibrahim jedhamu. Sheeka baay'ee bareedaadha. Quraanallee akkan bakkee taa'ee qara'uuf sheeka baay'ee na gargaaraa turedha. Dabalata immoo sheekni kan koo lammaffaan kan madarasaa na barsiisanii
Sheek Hussein Kadir jedhamu isaan madarasaa na barsiisanii tafsiira quraanaa na qaraasisanii siiraa waan garaagaraa na barsiisanii jiru. Sheek Muhammad ammoo warri ifzii na haffasiisanii tajwiidaa fi talqiina quraana kan bareechee sirriitti muraajaa koo eeggadhuuf baay'ee na gargaaraa turan. Dadhabinni ijoollee keenya shabaabota akkamii jettee na gaafattanii baay'ee dargaggoonni keenya baay'ee haala rakkisaa keessa jiru jechuudha. Haala amantaa isaanii kana irraa baay'ee dagatanii jiru. Maaliif namoota meeqatu amantaa islaamaa kanaaf qabsaa jira yoo na gaafatte bakka namoonni baay'een kan musliimaa fi kiristaanummaa isaa adda baasuu dadhabneen nama baay'eedha jechuudha. Maqaa islaamummaa baatee kan hin salaannefaatu jira jechuudha. Subhaanallah. Rabbina janama baasu. Wallahi haala rakkisaa keessa jirra. Karaa dargaggoota kana yoo ilaalle haala rakkisaadha baay'ee. Malee qabsoon jammara kan isheen ittiin toltu himmaa qabachuudhaan. Himmaa kana immoo guyyaa keessas kan argatu jira kan dhalootumaan abbaan itti jabeessee kan akkasittiin guddatu jira jechuudha. Inshaallah. Akkasidha. Maashaallah. Haashim Mustafaa yaada gurguddaan ulaachaan duukaa jirta maashaallah hedduu si galatoomfanna. Haashim Mustafaa markaza Fatihiitti eebbifame hamma har'aatti markaza Fatihii kan jedhamu miidiyaa irrattis ta'ee namoota gurguddaatiin dhagahamee hin beeku. Markazi Fatihii garuu marsaa meeqaffaa isaadha? Marsaa ja'affaa isaa ilmaan diiniidhaaf leenjisaa ummata isaa kakaasaa karaa ummatatti dukkanaa'e ummataaf ibsaa markaza deemaa jirudha. Asumaan daawwataan keenya daawwataan gaariin waa'ee markaza Fatihii hin dhageenye yoo ta'e akka dhaga'u ammas hin dabarfannaa inshaallah. Markazi Fatihii yaada gurguddaan of laatteetta waa'ee markaza Fatihii irratti waa'ee ummata isaas of laatteetta ustaazu isaanii akka gaggaarii ta'anii maashaallah. Ati iddoo baay'ee deemtee itti fakkaata. Markaza Fatihii irraa erga baatee iddoo ati kitaabaaf deemte keessatti yookaan kitaaba qaruuraaf deemtetti naannoon sun maal jedhama? Akkaataan dargaggeessitti jiru maali? Ammas ummati naannoo sanaa akkamitti nama simata isa jedhamu irraa nuuf ibsita inshaallah. Ani iddoo baay'ee deemeen jira. Tokkoffaa akkuma magaalaa Gimbii irraa eebbifameen godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraa Qumbaabee jedhamtuun deemee ture. Biyya sana keessatti ummati sun kan ijoollee isaanii ijoollee kan nama biraa kan darasaa deemee mana isaanii taa'u kan ilmi baqqaraadhaaf deemu baay'ee gargaaru jechuudha. Dabalataan immoo godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu deemeen ture jechuudha. Obboleessa keenya gaarii wajjin ammonaatti wajjin turree jirra. Inshaallah gaaffii dhumaan si dhiyeessu akka dargaggeessaaf wanti dhaamu dhaamsa akkasiitti nuun jetta. Sadaffaa irratti himmaan koo yookaan yaadi koo inni dhuma yaadin islaamummaa keessatti qabu yaadin irratti fixu isa kana jettee nuuf ibsita inshaallah. Daawwattoota keenya kanumaan gaaffii sirraa gabaabsa. Akka duriitii fi harka xuriitti nafan jedhanii amma inshaallah gara fuulduraatti kaayyoo guddaan qaba. Hatta gara doktorummaatti hawwiin kan koo baay'ee olaanaadha. Inshaallah rabbiin haa laatu. Hawwiin kan koo baay'ee guddaa. Dargaggeessaaf immoo wanti dhaamu barumsi yookaan amantaan kun sabrii barbaada. Obsa. Mudannoon amantaan kun mudannoo qaba. Mudannoo kana akkaataan ittiin darbinu sabrii qofaadha jechuudha. Namni tokko yoo sabrii hin qabaanne waan guddaa argachuu hin danda'u. Manjadda wajjada jedhan. Namni hammuma tattaafatee argata jedhan. Tattaafachaadhuma barumsa keetti jabaachaa jechuudha. Kan itti sabrii waan si mudatu immoo sabrii gootee dabartuudha. Maaliif hamaan kaayyoodha. Kaayyoo fakkaluun naafummaa miti jedhee akkasidha. Maashaallah. Daawwattoota keenya waa'ee dargaggoo jaarsi hin beeku, waa'ee dargaggeettis jaartiin hin beektu.
إن شاء الله درجيس كينيا في دوان درجيس مكينيا نما أكا أبوري سفوتي كان درجيس كينيا كان دوات أو مالف جنان حالي أما تجرات شاجر في حالي أما ندوري تجرات شاجر تو كوميتي درجيس دوري أما دلو مجار ست إروانتي درجيس مالكيس أكا جرات شاجر ولي في مندأو نمت ولي في دواتا نمت ولي في كوريتشا همة الشباب كان جرمتو سجنتا كانان إن شاء الله أمس يروبرا نما برا فرني ورتلي بنا وبلسك يا باي إن سجلتي فدا باي جلتومي ربين كراديني ساكستي ساغرغارو نما دي بي إيه أمتك ناف أمس غرغار سغور يوكايو أمتك ججبي سودان دأو نما بيكم سانغودة ربي ساتاسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تكون فداك يا تاني محمد رسول الله أشرف العرب والعجم.